Muceko. Oye, sareko. Sijra. Debe malin kawan. Sijra. Ara barida nama deh. Jatuh. Hara jira naguma. Naga kau sini belum? Calistema achi ule sentai. Kabajan kabu birongko. Rukutera. Rukutun ke sene desi eyyamera. Bilbila saar tu kana fedhe inni callisi sene no. Bilbila yoo naasaa jiraadhe akka dallaa horii fiigdee sentai. Ifama yo. Barannee xasteenyerra. Ifama yo gogore. Oh my god. Argitee waan Facebook irra gadhiifamee hojii waa'ee waajjira keenyaatu jira. Laal waan namni gadhiisaa jiru Facebook irra. Hello. Nagaa kooti. Nyaata moo? Dhufee nyaadha rakkoon. Ara hojiin homtuu hin jiru. Tole nan dhufa. Obboleessa ko. Amma ciree nyaachuuf hin deemaa jira. Naa ba'uu dandeessaa yeroo tokko. Haala dhimma baranaa asitti deebi'aa ture sanaaf an dhufe. Maal ture? Haalicha tuunaaf murtanii jedheetanii baay'ee danqamee rakkachaa jira. Maal ture dhimmi kee? Dhimma kaartaa pilaanii lafa Finfinnee sanadha. Dhimmicha hanga irraatti naan xumuramne isa har'a akka naa xumurtan barbaadeen dhufe. Siif hin xumura rakkoon hin jiru. Amma ariifataan jira gatii ta'eef bahi. Hojii jalqabuudhaaf hin jedha. Kanaaf bilbilanii na waamaa jiru cireenyaan nesin jedha yamma baadhee bahee nyaadhee dhufa. Akka isinii bilbilame argaan ture garuu ani isin rakkadhe isinii dhimma koo naa ilaaltu jedhee malee ciree akka nyaata. Beenu naabbayya dara. Siif hin xumura rakkoon hin jiru siin jedhe mini deebi'ii kottu. Amma deebi'ii kottu kunoo. Yeroo meeqatti? Amma sa'aatii 4tti deebi'ii kottu. Hoo. Callisee harka duwwaa dhufee nama jeeqa. Birri fidee dhufeera. Akkanumatti nama jeeqa. Maallaqni beera harkasaa. Wayye sareeko. Naa jirtaa? Sii jira kunoo subhaana yaada lafa hojiittis lafa hundumattis. Si malee maalan qaba jetteetu. Naaf jiraadhu. Akkasumatti. Tole. Nagaa ooltanii? Siin daawwala qoy. Siif hin bilbila deebisee. Nagaa keessaa nagaadha. Nagaa lafa waaqayyo. Kunoo amma kan si dhibu silkii gurra korratti argite? Argeera. Amma hojiif jecha na waamaa jiru. Amma kun walgahii qabna hoogganaa keenya nu waamaa jira. Hojii? Maal amma yeroo meeqa? Yeroo sa'aatii meeqa jedha kan kee? Sa'aatii 4 walakkaadha. Maarree kun walgahii taa'uuf deemaa jirra. Yoo walgahiin teenye ajaja yoo hin fudhanne hojii raawwachuu hin dandeenye. Dhugaadha. Garuu dhimma gaddas hin buqqee dhufee ture sanaaf inni ammas deebi'ee dhufee dhimmicha har'a ariifatee kana raawwatan hin barbaade. Kanaaf sa'aatii kana iddoo kanatti argamuu qabu. Na dhagaarta? Dhagayeera. Sansin jedhu dhagaarta? Sin dhagayeera. Narraa bahe. Amma walgahii taa'ee deebi'ee dhufee sii raawwadha. Amma 4 walakkaame? Sa'aatii 6 walakkaatti kottu. 6 walakkaa. Rakkoon tokko jiru siif hin raawwadhaan jedhee? 6 walakkaa? Eeyyee. 6 walakkaa yeroo laa kana namaadha. Rakkoon hin jiru nan seena hojii nan seena kotta sumattati na Sa'aatii hojiitti hojjettanii sa'aatii dha kanatti hojjettu? Amma walgahii qabna maaliif natti asiif na falmita nan falmiin bahin siin jedhee bahi rakkoon tokko kunoo lama cufee deemuu Hello dhufaan jira kunoo tole. Yoo waggaa shanaffaa moo waggaa meeqa faan deebi'aadha dhimma kanaa fi bilaanii lafa maal daawwatu mana karaa kamii hundi furmaata argata maal daawwachu callisee manuma kanatti galuu malee maaltu saafe amma saate manuma kanatti galuu gahii maaliin taa'an namni maraateera namni hin jiru.
Seenaa jaalalaa tasirra jira. Michael. Nageessanii? Namichi mana jira ta'ee maal ta'eera jiru? Maali nagummaa maraaftu miti? Mana kootti dhufuu jalqabdeerra moo keessuma? Maali mana keessa maali dama yeroo meeqa ja'a walakkaa gara torba dhibba kutti ni maal jiru? Waajjira keessa akka jirte raafatamoo? Biqiloon jiraa dhiifama. Waajjira keessa jirtu? Akkanaa. Tole dhufte baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Namoota alaa galantu jira har'a. Namoota alaa galan kana keessummeessuuf jechaa jirra. Mana fincaanii deemaati. Mana fincaanii deemee nan dhufa alatti na eegi. Amma mana fincaanii deemuuf kun. Mana fincaanii maali deemu ture dhimma sanaaf hin dhufe ganama sa'aatii ja'a walakkaatti na beellamtanii turtani. Qoy mana fincaanii yoo deemu ture. Sumatti mana fincaanii maal isaan mana fincaanii deemanii asootti fayyadamna. Namichi biratti fichaa'utti kee argina. Biyya nama naannoo argamuuti. Mana fincaanii hin qabdanii? Baay'ee yeroon keenya baay'ee biizii gatii taanuuf asumatti hin fayyadama. Rakkoon tokko hin jiru. Maarree isin wajjin mana jooftu dareessanii kunoo waan biraa keessa isin galcha. Amma walgeechaan deema walgeecha. Tolee dhagayeedha akka walgahii deemte illee garuu dhiifama wajjini baay'een isin rakkise baay'ee isin rakkise. Baay'ee man isin itti deddeebi'e. Baay'ee na rakkiste malee baay'ee. Kana hubachuun gaarii. Beekan isin rakkise beeka. Rakkataan nama rakkise. Rakkataan nama rakkisedhani. Amma dhimmi kuni ergan jalqabeeni har'a waggaa shanaffaa lakkoofseera. Waggaa shan guutummaa aan deddeebiin waggaa shan utuu hojjetan utuu dhashii mucaa waggaa shaniin qaban har'a. Dhimma kanarraati gara olitti deemu moo maal lama yemmas hin biraa? Kaartaa lafa keeti miti? Lafa Finfinneeti miti? Rakkoon tokko hin jiru siin xumuraa. Maaf rakkoon hin jiru waggaa shanaffaa deebi'aara waggaa shanaffaa deemuun rakkoo miti. Amma walgahiitti yoo deeme malee amma warra adii dhufama. Warra adii nu teessisa. Saayitii booda gootu. Saayitii booda isa dhumaa siin xumura. Ansaan gurraacheef jechuudha. Saayitii booda siin xumura jedhee kunoo amma kun bilbilamaa jira silkii koorra. Rakkoon tokko hin jiru amma bahiiti anis nan deema. Anis nan deema. Baay'ee takka sitti si dhiisaati. Amma si gararraa jirtan naqee maddarraan kana fi mun akka itti si dhiisee hin baata mana keessaa. Maal na rakkise akkanumatti afaan gogaa na gogsama sitti. Hoo namoonni akkasii dhukkubsattoonni akkasiitu jiranii akkamitti waajjira keessa bubbuluu dandeenya? Mootummaatu na miindesse malee isan na miindesseena. Miindaa mootummaan nyaadha. Birreensaa tokko narra hin jiru maala jee kanaan dhufee deddeebi'e. Warra akkasiiti warri qoonqoo namaarra taa'an. Asenamu. Magaalaa tokko kam jirta? Magaalaa keessan tole. Kam? Magaalaa jirta? Kan waaqayyo. Maal suuqan? Dhimma ta'e fanii simbira dhufe. Ish rakkoon sin gargaara. Tole. Dhimma kaartaa pilaanii lafa magaalaa Finfinnee tokko erganii waajjira isin hogganta waajjira garii sanatti deddeebi'utti ka'e waggoota shanaffaa lakkoofsaa jiran. Dhimmi kuni har'as boris inuma na beellamu beellamaa hin deema. Guyyaatti yoo xiqqaate si'a sadii fana deebisu. Guyyaa mattiyyuu. Guyyaatti.
biiroo baay'ee qabna biiroo isaatti deddeebi'aa turte. Kun akkanuma waajjira isa kanaa ta'ee jechaadha. Suusi keessatti kana ta'ee jala sadaffaa irra kan jiru sana. Dabalaa bukkee. Dabalaadha maqaan isaa akkasuma natti fakkaata. Achitti deddeebi'aan ture garuu dhimma kana seeraan naaf hin laalle dhimma kana lafaa naa raawwadhaa jedhee deddeebi'aan ture har'a waggaa 5 jechuun guyyaatti iyyuu marsaa 3 na deebisaa ture naan. Marsaa 3 deebi'aa ture. Annama Waggaa 5dha. waggaa 5 guyyaatti marsaa 3 yeroo itti deebi'u moo qabasaa jiru. Maalitti maal Gaafa dhimma kaartaa pilaanii lafa magaalaa Finfinnee sanaadha. Finfinneedha. Naan hojjetamne naa hojjedhaa jedhee hin fuudhu keessa baaniyyuu garuma faayila koo gatuu ta'e gubuu ta'e wantichi naan galle waan akkasiirra jiru naddee gaafa inni dhufu gaafiin bilbila cufee baa saatiidhaa kan akka jedha saatii 4tti gaafiin immoo bilbila namaa jinaa isaa warra adiitu alaa dhufe naan jedha adiinis namuma garuu waan itti fakkaadhe naan galle karaa gama keessanii waan fakkaatu isinii naa malaa jedhee dhufeen. Nama ajaa'iba. Ani kan si dhibu namooti baay'een jiru. Of jala namoota baay'een qaba. Akkamitti akka haqni hojjetamu dhuga qabeessa akkamittiin akka hojjetamu namoota baay'ee barsiisaan ture. Garuu hamma barataa kutaa tokko gahaan jiran biiroo kana keessatti kan si dhibu. Ani ija uummataa duratti fudhatamaa qabaatan jedheetan dhugaa jirtu keessaa baasee kan si dhibu seenota baay'ee kan durii seenaa baay'ee kan rirmin nyaanne taasee iddoo kana kaa'ee ture. Garuu isaan hin dagatanii kan warri olaananii biiroo keessatti kan akkas ta'anii uummanni eessaa dhaqu maal qabaatu dhimma kee amma hin xumura rakkoon hin jiru. Aranaatu burturu. Isa ammaa kana dhimmi kee hin argama furmaata argataa jechuudha. Tole maaloo Maaliif an amma na jirutti dhugaa hin hojjedha. Tole. Biiroo keessatti haqatu jira. Inni yoona kana waan barbaadeetu ta'a. Kan inni amma kana si deddeebisaa ture yookiin waa yaadeetu ta'a. maani. Am ilaalla walumaan biirootti. Tole rakkoon qabu. Bakka isin dinaa raawwadhaa qofa malee ani gama keessa irraan naa dhume naa rakkoon qabu naaf. Naa xumuramuu qofadha. Ani hinuma na danqisiisaa haaraama waa'ee hojjettoota iddoo kanaa. Haqti eessatti okate. Amma hin deemnaa dhimma keessi xumurra. Tole. Isuma ammaa kana deemna si baane. Wajjumaan deemna? Wajjumaan deemna. Deemna. Biiroo masaa deemna nageessitaa amma ammaa kana dhimma keessi raawwata. Tole. Buchee koo jira naguma kooti. Faayilicha qopheessaa jira siin bilbila tole siin bilbila. Noora taa maaltu haa dhufu? Hojii akkamitti hojjechaa jirta? Hojii bifa bareedu kunoo bilbilaan jira sa'aatii 24. Maali kun? Kun daadhiidha. Daadhii. Lafa hojii akka jirtu. Haadha manaa kun naaf fide. Lafa hojii akka jirtu beektamoo beektu? Nan beeku amma naaf iddee deebiteen. Dhugi keessaa. Keessaa dhugi. Dhuguu? Keessaa dhugiitii lafa goota. Dhugettanii? Sinteessiseen dhugaari? Dhugi. Iddoo hojii jirta iddoo hojii keessa. Maal dhugaara? Daadhiin jenna. Daadhii maali sila yeroo adda dhufe mana fincaanii hin qabne edda dhaabatee fincaan miti fincaa'etti fincaa'ee kaa'e daandii keessa. Fincaan miti? Fincaa'e? Fincaan maal daadhiidha? Fuudhaaf uffadhaa laalame. Daadhiidha maalli kunuunfachuun hin barbaachisu daadhiidha. Egaa immoo sosobeenaan jettu sin. Iddoo kana teessee fincaa fincooftaati. Daadhiidhaan jedhee. Teessoo mara teessee akkamitti fincaa fincooftaati? Sammuusaa sirrii mini. Mucaan kun seemee gara deebi'ee dhimma lafaa kaartaa isaa xumursiisuudhaaf. Natti maal nan xumuraa fi kunoo amma faayilli isaa kunoo as jira. Nan xumuraa fi amma turi. Seemee gara deebiteeti. Himadhu? Naa tasgabbeessaa. Kaleessa reefu dhufa maal? Naa tasgabbeessaa. Tasgabbaa'e. Har'a yoo xinnaateenii guyyaa irraa qofaayyuu marsaa lamaan deebi'e. Garuu baroota lakkoofsisee Dhaggeeffadhu. waggaa 5 erga deddeebi'utti ba'e. Dhimma kaartaa pilaanii lafa magaalaa Finfinnee jiru kanaatiifanii waggaa 5ffaan deebi'aadha. Gaafa dhufu gaafiin bilbilaasaa. Gaafiin buchee godha. Gaafii wambarii akkasitti galagalee rafu. Yeroo mana koo dhufte naan jedhe guyyaa tokko fa'aa an dhufee gaafa hin jiru dararrafaa jira mana koo dhufte maal amma mana kootti dhufutti kaatee naan jedhee garuu waajjira mootummaa keessa rafaa jira. Amma immoo haadha isaa garatti fincaan na godhamee adda dhaabateetu fincaan.
teessuma irra taa'anii qoosummallee irra teessee qoosaa taate. Halluu maa godha Addoo kana taa'uudhaaf namni haqa barbaadu tokko iddoo biraa jira ture ati immoo irra teesseetu fincooftee fincaan keessatti dhugdaati. Waggaa meeqa sitti deddeebi'e mucaan kun waggaa 5 jechaadha. Waggaa 5 keessatti sannis deddeebi'aa ture utuu dhimma isaa tokko raawwatiin isa rakkifta. Maaf haqti biiroo kanaa dhibe? Akkatti hojjettu ansitti maan turre? Iddoon itti haqa addootti si barsiisaa ture hin turre? Har'a garuu sitti fincaan kee fincooftaa? As teesseetu asitti fincaan fincooftee fincaan kee dhugda? Hamma fincaan fincooftutti teessuma kana keessaati. Gad taa'isii fi ati waan tokko iyyuu hin maaliif amma sirraati iddoo kana teessuma kanarraa gadi galgalteeta hin deemtaati. Maali dhiifama naa godhaa Afaan kee qabiiti yoo haqa hojjette miti teessuma kanarra kan teessu. Fincaan fincooftaa teessuma irra teessee barataa qabiite sammuu kee hojjetu. Waggaa 5 naannoo asitti cumaachu. Ani amma iddoo kana jirutti akkaataatti haqa raawwatan waa'ee haqa asitti himneen. Kun maal iddoo kana maal jetta? Amma asitti maal ati si deemi? Maal dhiifama naaf godhaa. Dhiifama naaf godhaa. Harka koo sababda ati harka koo sababda gadi taa'i. Sa'aatiitti si darba dhugeera waan ta'eef naannoo isheen si kaasa sirraa. Ati ganamaan dookumentii qabadhu kottu nama sirriitti hojii hojjetu asitti namni hindeessaa ati nagaadhaan sokkati. Sokkati waan tokko sirraa. Ati hojjechuu waan diddeef haqa irratti hundaa'u waan diddeefi nama uummanni barbaadu nama uummanni jaallatu fi iddoo kanan ka'a ati garuu isa xumuraa har'a raawwatte ija uummataa keessa haqamteettaati kai deemi. Maaliin godhe na sirreessa waan bade. Ati lammata deebiteen jaallatamtu ati. Maaliin ballee. Fincaan dhugdee iddoo kana teessee oddoo bayi biiroo keessaa bayi. Barcuma kun waan ta'eef asirra teessee fincaan keessaa asirra teessee haqa hojjettan amma fincaan keessatti hojjettaa iddoo kanarra bayi. Nan deemaa uummanni yoo marga talaata nama haqaan hojjetu.